Yaa'ini gadaa Arsii mandoo guyyoota lamaa fi godina Baalee aanaa laga hidhaa dhaddacha heerootti taa'ameeti kan jiru. Gabaasa waajjira kominikeeshinii godina Baalee irraa nu qaqqabe immoo egaa heeraan sumatti qopheessee daawwannee walitti deebina. Maaltu bulee? Waan bulee? Waan baalli shananiiti bulee? Waa hokkaa torbaati bulee? Sikkoo mandoo yaa'ii dhaddacha guutaa irratti geggeeffateen dhaddachoonni gadaa sikkoo mandoo 20 akka deebi'uuf murtee dabarsuun isaanii yaadatama. Qaama murtichaa keessaa tokko kan ta'e dhaddacha yeroo deebisuu yoo ta'u, kaayyoon yaa'ii gadaa kunis duudhaa ganamaa bakkatti deebisuuf dhaloota safuuf safeeffannaa qabu uumuu kan kaayeffatedha. Yaa'ii gadaa Arsii dhaddacha yerootti taa'amee guyyaa jalqabaan sirni qora murtii kottuu dhufeen mariin bakka ardaa jilaa bahima jedhamutti ayyoota qora murtiitiin taa'ameera. Qortuun wal waamtee jirti, waamtee awwaattee jirti fi kennee muramtee dacha lafaa kaafata uumaa bakkatti deebisa jettee kaleessa waan kana waan lallabdee lallabaan dabarfattee fi haadha heeruun gubbatti wal geettee jirti jettee kaayattee jirtii fi kennee muramtee kennee Arsiin sadiin baatee jirti guuttee baatee jirti si to'achiise ma Arsii sadiin bichaa taateree dhiyaa barittuu wanni Oromoo ta'e guutee guutuu dacha lafaa kaafachuudhaaf uumee hambaa naanna'ee jilba hambaa jilbarra oolchuuf baalli jilbi ga'e walii dabarsuuf shaqafatee jilba hambaa bakka jiru galateeni jilba kana ittiin bulee bulchuudhaaf uumaaf duudhaa ofii safuu fi bakkatti deeffachuudhaaf ba'ee guutee jira jettee qorti miilaa keettee jirtii fi kennee muramte. Haaluma kanaan yaa guyyaa lammaffaatiin dhaddacha hangafaa dhaddacha yerootti argamu luba gadaa shanan dhaddachaatti deebisuun murteewwan gurguddoon ja'a hayyuu sirna gadaa Dr. Muhammad Namootiin dhiyaachuun abbaa murtiitiin lallabamaniiru. Murtiiwwan gurguddoon ja'a lallabaman keessaa tokko fuudhaa fi heeruma ilaalchisee gabbarri akka hafuu fi hunduu nagaaf dursa kennuu akka qabu lallaba kana keessaa isaan ijoodha. Dhaddachi heeroo guyyaa har'aatii kaasee saaqamee jira muree. Dhaddachoonni hafan faanuma isaa hordofuun banamuu saaqamuu qabu muree. Dhaddachoonni hundinuu walqixaa muree. Bultuumnis sirna isaa guutee gadaa horataatiif baallii dabarsaa muree. Gadaan horataallee uumee hambaa kaleessaa guutee baallii fudhataa muree. Murtiin tun murtii waaqaati muree. Murtiin tun murtii Arsii sadiiniiti muree. Yaa gadaa Arsii dhaddacha yerootti taa'ame kanarratti abbaan gadaa sikkoo mandoo Aliyyi Muhammad Surur dhaddachi yeroo deebi'ee banamuu labsuun gadaan bultumaa baallii gadaa horataatiin dabarsuuf qophaa waan jiruuf dhaddachoota hafanis deebisanii dhaabuuf hojjechaa jiraachuu ibsuun murtii wayyaa kanaan lallabaman hojiirra ooluu akka qabus dhaamaniiru. Nu ilmaan Arsee sikkoo mandoo dhaddachoota 20 deebifna jennee kalee lallabna. Gadaan bultumaa baallii dabarsee kennuuf deema. Dhaddoota kana deebisee kennuu barbaada. Kana waan ta'eef dhaddoonni dhaddacha kanatti aansinee duraan madda walaabuutti walitti baana jiru. Maddi walaabuu waa xiqqoo ballama asiksaa waan jedhee gaafateef dhaddachi bal'aan itti haa qophaa'u. Dhaddacha kanatti aansinee dhaddacha bal'aa deebifnaa muramte. Goodamte murtiin kenna marruu goodamte. Yaa'ii gadaa Arsii sikkoo mandoo guyyoota lamaaf geggeeffamaa ture kanarratti hirmaattonni godina Arsii sadan irraa akkasumas godinaalee Oromiyaa garaagaraa naannoo giddu galeessa Itoophiyaa fi naannoo Somaalee irraa irratti hirmaataniiru.